guyyaa kan isin asirraa fiddaniitiin borborchifan kana hunda nyenyen jettan kan hunda dantaa irraan qabu ani dantaa takka irraan qabu takka taatee na dhuftu kootu wannaafoo dhaabadhu naanaasai tawa haasa barbaadde tawa dubbachuu barbaadde jasti kootu naafoo dhaabadhu naanaasai deebii bareeda sii deebisa qajeeltee na dubbachuu dhabdu ammoo jechuudha waan ati dhufteef san deebisan bareedduu si deebisa kootu naanaasai deebii narraa argatta gaafii bareeda narraa argatta gurshaa bareeda narraa argatta haala balazzaa leencini deema sareenni dutti bineensini deema sareenni dutti bas duttan wah sana geessan mesila osoo beettaniiti bar hin jirtaniiyyuu bar si jemmir dhageeffadhaa isinii himaa jibbaa dhufu osoo hin taane arsii miidiyaa irra malee lafarra hin jirtu dura deemaati lafarra jiraadha achirra ol koota lafarra hin jirtan gaafa walii taatanii miidiyaa irratti deemaa dura lafa jalatti jiraadha koota ani haala kadhuube ana of keessaa na baasaati isin lafa jalatti jiraadha kaa koota lafa jala bilchaadha kaa koota ani haala kadhu ana keessa na baasaan ana haddas ta'ee borus ta'ee jechuudha ani waan arsummaa isinii wajjin himadhuun qabu deemaati lafa jalatti jiraadha kaati koota achi booda wal hinaafuu dhiisaa wal buqqisuu dhiisaa wal sochoosuu dhiisaa bultii namaa ijaarachuu dhiisaati koota gara kan nammoo bultii warri jettanii warri waa'ee bultii namaatiif rakkattanii bultii namaatuun hidda qullubbiitii miti yookaan ammoo hidda shunkurtiitii miti dhageeffadha kolkoloonni warri haasofni keessan kolkoleedha isiniif hima dhageeffadha bultiini hidda shunkurtiitii miti kan abbaan arge buqqisuu jechuudha yookaan ammoo hidda qullubbiitii miti kan abbaan arge oorruu dhagee baaqelaadhaa miti kan namni ciru bultii jechuudha argitee baaqelaa miti bultii namni ciru isintu sammuun keessattu moonyiidha malee sammuun keessattu donqooroodha malee ummata sammuu doonii malee sammuu paastaa baadhatanii deemtan malee osoo sammuu wayyaa qabdu baadhatanii ka deemtan taate osoo sammuu fayyaa qabdu ka baadhatanii deemtan taateeti eenyu intala bar osoo haati asitti ejjattee eeddu heerumtutu jira bar na dhageeffadhu sammuu donqooroo na dhageeffadhu siin jedhaadha isin hin jedhaa jiran dhageeffadha intala osoo haati asitti dhaabbattee ilma ebeluutitti hin heerumtuu harargee hin dhattu harargee akkas jette osoo haati eeddu arsii keessaa baatee harargee dhatti bar sammuu keessantu dhuufuudha malee osoo dhuufuu ta'uu baattanii keessanii yaaddan already osoo wallagga hin dhattu arsii ka wallaggaa kaatee arsiin dhattu jettee osoo haati akkana quccee qabdu wallaggaa kaatee arsii dhuftee heerumtee haadha ijoollee shanii haadha ijoollee jahaa taatee teessi argitanii isiniif gala bultiin jecha namaatiin diigamtuufi bultiin jecha namaatiin buqqaatuufi jaartiin jecha namaatiin adda baatu duruma waliin jaalanne jechuudha argitanii duruma waliin jaalanne jaartiin jecha namaatiin adda baatu duruma waliin jaalanne kana warri jedhuufi nadhoo warri nan maqaa arsiitiin moggaafataniitiin qubaaf keessa keessanii akkana goggodhataniif isiniin jedha baay'isawee bulii diddabaa olii hanga gaafa 30 ga'ii madaamiin kaarotiidhaaf kiyaara mana keessa bittutti akkana isin goggodha nadhoo arsiin ni beekaan soori isinii kan jedhaadha deebii isiniif deebisaa jira argitanii duruma waliin jaalanne abbaa fedhe haa ta'u an abbaa manaa kiyyaan addan bayaa yoo ta'u taate jecha namaa fuudhee oduu namaa fuudhee abbaa manaa kiyyaan adda hin bayaa yoo ka jedhu taate duruma abbaa manaa kiyya san hin jaalanne duruma hin jaalanne isiniif garaa miti erga jaaladhee booda abbaan barbaade dhagaa darbe abbaan barbaade banjii darbe abbaan barbaade fanjii darbe abbaa manaa kiyya sanii waliin gombas hin jedhen jiraadha gombas jedhe hanga rabbii gaditti isaaf salaatan jiraadha abbaa manaa kiyya sanii waliin jechuudha erga itti heerumee boodatti isiniif galee gaafa jecha fuudhee abbaa manaatiin wal adda bahoo ta'e duruma bultii kiyya saniif kabajaan qabu duruma abbaa manaa kiyya saniif kabajaan qabu duruma haadha manaa kiyya saniif kabajaan qabu duruma oolii bultii kiyya saniif kabajaa hin qabu ani ni jechuudha alala oduu alarraa hudhee jechoota alarraa hudhee kan addaan bahuun yoo ta'e jechuudha kanaan ta'eef warroonni akkana isin keessa rahmoon akkana isin keessa godhee jedhu Dr. Naabiyaaditti yoo Itoophiyaa jiraatte Dr. Naabiyaadi bilbiladhu si haa kennu parastaamolee si keessa dhaamsu
yoo Dubaay jiraatte abbaa giddiititti bilbiladhu yoo Suudi Arabiyaa jiraatte faarmaasii dhaqi Kaayiroo keessa jiraatte jaarsi ho'ii hin jira garraa kana jechuudha karaa Arabii fakkii Kaayiroo keessa jiraatte jettee jechuudha jaarsi san bira dhaqi marfeen isaa baay'ee simsim fayyaddi keessatti ajjeefti raamosi keessa akkana godhaa jiru jechuudha haala balazaa haati faatee homaa isinii gochuu hin dandeessu yaani homaa isinii gochuu hin danda'u waggaa tokko narraa haasoftan waggaa tokko narraa gaattan waggaa tokko narraa caffartan waggaa tokko iyyuu miti long time gaafa tiktookii banadheerraa inuma narrabsuu jirtani bar gaafa tiktookii banadheerraa oduu beektaniiti sila nu dhagayaa hin jirtuu miyyattanii ajandaa wayii waan asirraa na balleessitanii hin barbaaddan wallahi arraba dullatti shaarmutaa shallee maalii akkasii jedhan kana inumaan dhagawani sila wanni isin barbaaddan maali daabboo haadha faate akkam goonee haafuunu argitanii anamma wanni sila asirraa isinii galuuni haa gurraatti taatu diimtuu taatu bulee taatu gaafa viidiyoon qaama kiyyaa asirratti ol bahe onlaayinii gadi isinii isaan kanuma qofa waadaa isinii galaan gaafa viidiyoo qaama kiyyaa qullaa fiddanii asirratti ol baaftanii rabbii ruhiin tiyya harkaa qabdu sanii kakadhe onlaayinii gadi isinii dhiisa because kana booda abbaan manaa kiyyas kana fuudha jedhu bultiin tiyyas jireenyi kiyyas wanni ilmi namaa narraa laalu tokko hin jiru kaa gaafa sitiriin kiyya asirratti ol bahe wanni namni narraa hedatu tokko hin jiru gatii ta'ee fi kabajaan tiyya narraa buuteerti maqaan kiyya na badee jira gaafas onlaayinii kanarraa gala gaafas onlaayinii isinii dhiisa wallahi tiktookii isinii dhiisan gaafas jechuudha haala balazaa shaarmutaa jettanis na'am shallee jettanis dullatti fakkattu haya anaazar dantaan qabu jechuudha argitanii ambishaan jaala qulqulluudha by the way ambishaan jaala qulqulluudha osoo jechoonni isinnaan darbatan kun jechoonni isinnaan jettan kun jechoonni isinnaan haasoftan kun gocha kiyya ta'e rabbuun an jiraachifne ilaa yoo tana argitanii shaarmuxummaanis shallummaanis osoo kan isinnaan jettan kun jecha gocha kiyya ta'eeti wantoonni isin asirraa naa moggaaftan kun moggaafni kun hundi gocha kiyya ta'eeti isinii rabbuun an jiraachif rabbiin lubbuu kiyya harkaa qabu sunuu an jiraachif qaatoo kaayoo tana mujii isa'ee qaatoo kaayoo tana waan tokko irra gahaa jechuudha qaatoo kaa tana salphadha yoo tana asirraa gabbu'aa jechuudha shaarmuxummaa yoo taateetiin jette jechuudha qaata akkuma argitan akkuma namoota biroo quba kanniin keessaa kamtu naaf ta'a jedheen barbaadadha jechuudha osoo shaarmuxummaa qabaadha jechuudha kana gatii ta'eefi an bishaan jaala qulqulluudha alhamdulillah I have full confidence wani narraa hir'ate tokko hin jiru waan naa dabalaa jiru malee na nyaatanii furdoo maalii furdinni kiyyas naa dabalaa deemaa jira bareedinni kiyyas naa dabalaa deemaa jira konfidensiin kiyyas wanni gadi na hir'atu hin jiru gaafa deemu laali dubartii miti dhiira karaa na jalaa gora gaafa gadi baheen deemu jechuudha yeroo baay'ee already mana baheen deemu gaafa gadi baheen deemu dubartii miti dhiiratu karaarra na jalaa gora luuqamee ta'ee akkanatti bakka an taa'u namni shan hin taa'u laal irree immoo irree dhiiraa qaba baay'isa wayii wanti isin beekuu qabdan jechuudha irree kan koo irree dhiiraa qabaa jechuudha baay'isa wayii abbaa kan kooti bahee jechuudha irreen gama hundaanu jechuudha onneellee haasayallee hayyummaallee intala zarii hayyuuti intala abbaan beekaati intala gosti beektuuti gosa kan koo dhaaduu osoo hin taane jechuudha arsii keessaa yoo iyyaafatteetiin jette arsii keessaa gosa beektu gara haadhaatiinis gara abbaatiinis jechuudha miidiyaa kanarratti jechuudha shaklaa jechuudha dhalachuu malee eenyummaa keessan isin hin beekne rabbii wannu qixxeesse tiktookii wannu qixxeesse haa galatoomu jechuudha wallahi tiktookiin anaafis hin fidee wal qixxeesse haa galatoomu warri na beeku na beeka ila warri na beeku na beeka iyyaafadhaa deemaati argitanii kan maafi wanni ani isinii godhaa jiru hin jiru haya haati faate bultii namaa diigaarti haati faate jaarsaaf jaartii taaptaa wal godhu dhoogitee addaan eegaarti hayyee na'am isin asirra baatanii jaarsa gaggara galchitanii jaartii ol qabdanii bira teessanii jaartii gaggara galchitanii jaarsa ol qabdanii bira teessanii kagarasitti kiingi jettan kagarasitti kiingi jettan kagara kiingiif kuwiinii warri addaan hin baasin jechuudha shakilaan jechuudha warri kiingiif kuwiinii addaan hin baasin sijjamir dubartiidhaan kiingin jedhamu kiingiidhaaf kuwiinii addaan hin baasin isin ijaaraa jirtanii mena hima ayaa han diigaa jira rakkoon qabu han diigee an addaan baase rakkoon qabu abbama fedhe iyyuu haa ta'u jechuudha ati ijaaraarta gammadaan ganameen hoo ati ijaaraa jirta bultii namaa gaafa miidiyaa fiddanii irraa wacanii irraa borcitanii irraa dhidhiitanii jettanii isin ijaaraartanii bultii namaa sanuma qofa nan fidaame
ani mee maqaa abbaa manaa kiyyaatiin gaafa namni mataa kan koo gaggara galchee asirra narraa caffare abbaa manaa kiyyaan garaan fayyaan argatee isaa walitti deebi'aa jira ani garaan isaan fayyaan argataa jira ani haya maqaa kiyyaan abbaa manaa kiyya gaafa gaggara galchanii isin arrasitanii saddeechettanii sagal jettanii gastii hunda banattanii fooloof laayikiin guddifachaa maqaa namaatiin tiktookii banataa maqaa namaatiin tiktookii banataa jechuudha. Maqaa nama ajandaa qabuutiin tiktookii banattanii baran wanni isin jibbe bar wanni ani isin tuffadhe tokko maali yoo jettan maqaa nama ajandaa qabuutiin tiktookii banattan. Amma gaafa haatiif haate sidiriin isii qullaa gadi bahe maqaa kiyyaan namni tiktookii banatu 55 jechuudha. Inde raacheen engata tiktookii jalaa gubanna maqaa isaatiin nama meeqatu tiktookii banate. Meena himaame. Nahi mame isin jechuun bar warra nama du'een akkaawuntii nama du'ee fooloo godhuu fi warra maqaa nama du'ee tiktokii banatu bar. Kana alalammoo gartee mallaqa isiitii fi qabeenya isiitiitti namni tokko nikaa hidhatee gaafa adda deemu naaqooti qabeenya kana jechuun ka doolchee tokko keessaa hin qabne dhoorgaadha zulmiidha haraami akka shari'aa islaamaatti haraami haqa intalaati gurbaan waa takka irraan qabu gurbaan. Maal wajjin dalagni haga fidutti haga wajji dalagee walitti qabanii hatta yoo mana ijaaran 50 yoo inni daban isin 100 yoo kennite 150 bitan gaafa mana san gurguran isin harka lama fudhattee inni harka tokko fudhata yoo 300 ka gurguru tapi godhaa mee jiru sagalee isaa qabe. Mee namni mi'ootii bira jirtan sagalee ustaadha. Okay. Okay, sagaleen hin jiru irratti dawalan fakkaata. Jimma galatoom taappi godhame. Irratti bilbilanii fakkaata. Koppilinki godhaa koppilinki. Siigalee jira. Kanaafuu gartee qabeenya gartee kun isa dura gartee gurbaan qabu irraa qoodamuu qabdu ka inni gartee qabu qoftiin dhaganallee sillee qabdu ija gabaabamatti. Ayyee maashaallah jazakallahu khairan ulfaadhaa galatuma rabbii isin tursiisu inshaallah. Ayyee walumaa gaarii naaf oola. Ayyee. Ikram binti Hussein, salamu alaikum. Ikram. Assalamu alaikum. Warri mana keessa jirtan dubbadhaa Ikram. Ikram if Zainabaan